Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota hordoftoota meettaa tuubee nagaan rabbii bakkuma jirsanitti isinirra haa jiraatu isiniin jecha har'allee viidiyoo biraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa qabannee isinii dhufne fayyaa ilkaan keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenya kan jedhudha. Isinillee hanga xumuraatiitti nu waliin tura. Hiriyoota keessaniifis laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaadha. Meettaa tuubeetiif namni haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun karaa meettaa tuubee wantoota fayyaa fi fayyaan wal qabatan barnoota adda addaa irraa argachuun nu hordofuu dandeessu jechuudha. Har'aaf of eeggannoon ilkaan keenyaaf godhamuu qaban keessaa muraasa isaanii isiniif finnee dhufne. Tokkoffaa ilkaan keenya tasuma akka meeshaatti itti fayyadamuu hin qabnu. Fakkeenyaaf waa baqaqsuu hin qaruuraa banuu qeensa qubaa ittiin kutuun fi kan kana fakkaatan irraa of eeggannoo guddaa godhachuu qabna. Lammaffaan herregaa yookaan buruushaa ilkaanii jajjabaataa fayyadamuu hin qabnu. Ilkaan keenya ni qulqulleessa jennee gaafa itti fayyadamnu wanta jabaataa ta'eef diddiin keenya haala salphaadhaan nu jalaa miidhame ilkaan keenya illee miidhamuu danda'a waan ta'eef kanarraa illee of eeggachuu qabna. Wantoota lallaafatti fayyadamuu qabna jechuudha. Sadaffaa ilkaan ofii sirnaan qulqulleeffachuu yookaan miicuun barbaachisaadha. Wantoota ilkaan keenyatti rakkatan immoo kanneen akka foonii fi wantoota biroo dabnee keessaa baasuu qabna. Yoo dabnee keessaa hin baanne ta'e immoo ilkaan keenya diimachuu fi dhukkubbiidhaan nu saaxiluu danda'a waan ta'eef kanarratti illee of eeggannoo guddaa godhachuu qabna jechuudha. Arfaffaa wantoota kanneen akka karameellaa, wantoota minyaa'aa, sukkaara wantoota adda addaa kan ta'an hedduminaan kan minyaa'an ilkaan keenya irratti baay'inaan nyaachuu hin qabnu. Yoo baay'inaan nyaanna ta'e ilkaan keenya borobboree dhukkubbiidhaaf illee nu saaxilee ilkaan keenya hanga dhumaatitti kan gahu waan ta'eef kanarraa of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha. Egaa fayyaa ilkaan keenyaa kanaa fi kan kana fakkaatan irra wantoota adda addaa irraa of eeggannee fayyaa ilkaan keenyaa eeguu waan dandeenyuuf qophii keenya har'aa kanuma xumuranna. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.